Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oduu ho'itu fi bareedduu isiniif qabadhee dhufeetiin jira jechuudha. Baga nagaan dhuftanii har'a oduu bareedaa akkanaa dhagahuu keessanis isin gammachiisa. Maali jechuun keessan viidiyoo kana nama laayikii 2,000 barbaada. Maaliif oduu gammachiisaa akkanaa isin dhagahuu keessaniif guyyaan keessan isiniif bareeda jedhee yaada waan ta'eef akka guyyaan keessan bareedee yuutuubiin kun illee nama baay'ee bira ergaan kun ga'u bareechaa. Bareechisu godhee abdiin qaba. Hundi keessan otuma seentanii viidiyoo gadi hin tuqin laayikii godhi gammachuun sitti himuu deema. Oduu ajaa'ibaati, oduu gammachiisaadha. Injifannoodha. Waan ajaa'ibaati. Tokkoffaa irratti Jawaar Mohammad nagaan achi gahuu isaatiif waan ajaa'ibaarra jiraachuu isaa jawwee keenya baga nagaan achi geessee bakkichi amma sitti himamu Jawaar Mohammad nagaan achi gahee jira. Eessa gahe jechuun keessan hin oolu laayikii yoo goote qofa itti dhaggeeffata jechuudha. Baga nagaan achi geessee abbaa qeerroo. Maaf callise na warri siin jedhaa turan waan itti hojjetaa jirtu ragaa guutuu wajjin Dr. Abdusseer ka gahee jira jechuudha. Wanti Jawaar Mohammad eessa jira? Jawaar Mohammad eessa dhaqe jettanii qalbii keessanii ittiin qabuun ooltan. Suuraa antaan finaalii irra isinii kaa'u ofitti ilaaltanii isiniif hima jechuudha. Jawaar Mohammadis nagaan achi gahuu isaatiif nagaan wal arganii gammachuudhaan haala ajaa'ibaatiin simatamee fo'a bittin jedhaa jira jechuudha. Isaayyuu ijoollee Oromootiin marfamee jechuudha. Isaa bareede jawween keenya jechuudha. Goofareessa akkanatti jechuudha. Raastaa ajaa'ibaa yeroo inni akkanatti bareedee fo'a jedhu an baay'ee tokkoon gammada. Kiiloo meeqan dabala. Jawween keenya siyaasarraa maaliif callisee hin dhukkubsatee maaloodha jettanii akkasiin cinqamaa jirtan nan beeka. Jawaar Mohammad waa tokko dhukkubsatee yookiin sodaachifamee miti. Poolitikaa jabaa isaa hojjetaa jira lafarratti. Wareedhaan qofitti utuu hin taane lafarratti haala ajaa'ibaatiin hojjetaa jira. Iddee barbaadus deemee jira jechuudha. Kana jechuun maali? Kana jechuun maali jedhee taa'ee danda'a. Ittaansuudhaan wanti an gammachuudha isiniin jedhe lammaffaa irratti an ji'a meeqa duranne isinitti himaa ture jedha keenya yaa rabbi arraba abdusii kana maalumaan godhan jedheen arraba waa dubbatee jennaan arrabni isaa sun takkaa soban dubbanne. Oromiyaa magaalaa isin qabdu yookiin godina naannoo Oromiyaa keessa magaalaa baadiyyaa xixiqqoo jechuudha. Amma fakkeenyaaf godina gurguddaa otoo hin taane magaaluma Oromiyaa hunda keessaa magaalaa 400 meeqa harka woboo akka jiru Hangaasaa Ibrahim paarlaamaa keessatti akka dubbate dhageessanii jirtu. Dhageessanii jirtu. An Abdusseen har'aa miti woboon Oromiyaa guutuu dhuunfatee gibirallee gibira mootummaadhaaf galu waan hunda wobootu to'ataa jira. Woboon afaaniin otoo hin taane hojiidhaan hojiirra jira. Oromiyaan kanaaf amma akka tokko tasgabbooftee jirti. Hongeedhaan malee. Kara lolaatiin waa biltsiginnaan dhuftee uummata akkana gooti kan jedhu humna hin qabdu biltsiginnaan Oromiyaa keessatti fixxi jechuudha. Kanaaf dheengaddaa paarlaamaa keessatti haasa'ameen Hangaasaa Ibrahim baay'ee tokko sodaatee akka jiru. Labsii yeroo muddamaa akka hin kaafamne hanga woboon yookiin ኦነግ ሸኔ jedhaman ኦነግ ሸኔ እንደዚህ ይሄን ሁሉ ከተማ ተቆጣጥሮ ባለበት ሰዓት ኦነግ ሸኔ እንደዚህ ሰውን ይዞ ገንዘብ አስከፍሎ እስከ መልቀቅ የደረሰበት ሰዓት እንዴት ይሄ ነገር ነው ምናምን አማርኛና ደሁድ ዲበራካ አንጋሳ ኢብራሂም ኢትዳፊያ ሳጅሩ ጋፈ ደገፈተን ቆልፋንዱቱ ወቦን ለካ ሀዲ ከና ጋፈ እኒ ዋርሻ ሱካራ ዋርሻ ሰምንቶ ሁንደ ዱንፈቴ ጅራ ጀነን ኑቲ ፖስቲስ ሊጎኑ ባየን ከሰን አማዱ ድደን አማ የሮ አከነቲ ወቦን ኦሮሚያ ዱንፈቴ ጅሩ ጀዋር መሐመድ ሞ ገበሄ ሲያሳ ብራ ዱበቹራ አነን አዲድ ሐመስኒን ጀደሙት ሽኒ ገሉን ቀቡ ዱቢን ጀዋር ኤኙ ወጅን ሆጀታ ጅራ ዮሲን ጀዳን አነን አዲድ ዮሲን ጀዳን ሲገሉ ቀቡ akkas hubadhu dubbii Jawaar akkana ta'e woboo ta'e maaloodha jedhanii sitti muurra ofii keetiin xiinxalii bari maaliif callise Jawaar Mohammad maaliif immoo an woboo wajjin jedhee dubbachuu dhiisee akkuma durii paartii kaafaawotiin karaa nagaatiin hin qabsaa jedhee immoo callise yoo jettee xiinxal eenyu wajjiniin jira wanti hojjetamu lafarratti hojjetama kanaaf asiin jedhe wanti hojjetamuu qabu yeroo akkana qabsoon jabaate wanti riin injifannoon jabaatu Jawaar Mohammad gabbahee siyaasa kan saatiin warra amma akkanatti injifannoo galmeessisaaranu kanarratti bishaan naquurra callisee deeggaru bar
yoo dubbattee illee wanta kana balleessuun qabsoo kana irra interneetaa ta'e callisuun qabsoo kana deeggaruudha dhibbaan dhibba fudhadha. Jawaar Muhammad qabsoon inni amma gaggeessaa jiru paartii kam akka deeggaraa jiru paartii kamii wajjin akka jiru paartii dhumti kaafaa jedhamu paartii kam akka deeggaraa jiru hidhannoodha moo karaa nagaa qabsaa jiru kan jedhu ofii keessaniif of xiinxalaatii bira gaha. An akkana miidiyaa irratti isinitti naasa'u maaliif hafeera wanti miidiyaa irraa lafarratti Oromiyaa guutuu dhuunfanne jechuun Oromiyaan harka woboo galte jechuun isinuma Itoophiyaan jedhamtu Oromiyaadha waan taateef guddinaanis maaliinuu Oromiyaan qofti bilisanuu baanaan Itoophiyaan jedhamtu bilisa baatee jirti maaltu nu rakkise nuti. Warri naannoo Amaaraa warri maarii akka barbaadan wala godhan woboon Oromiyaa qofa bilisanuufa baasu woboon Oromiyaa nuufa dhuunfatu gibira afiifa sassaabu kan nuti barbaadaa turtes Oromiyaa bilisa baasuudha malee Itoophiyaa ummanni jala dhokatee ittiin ummata fixu kan Itoophiyaan nu laallatu nuti Oromiyaan nagaa haa argattuudha ummanni Oromoo nagaa haa argattuudha lafa isaa irratti nagaadhaan biyya isaa haa bulfatuudha. Iccitiin jajjabaan immoo bahee nu qaqqabaa jiru eenyunni akkanatti woboo kanaa wajjiniin hojjetaa jira kan jedhu danuu jira. Amma gabbaafnee himnu amma gabbaafnee himuun hin ta'u dhugaa isinitti himna hamma gabbaafnee dubbachuun bu'aa tokko hin qabu. Gabbaafnee amma dubbachuun bu'aa tokko hin qabu. Isiniif dubbiin xiinxala maaltu jira Oromiyaa keessa eenyuun akkanatti woboo kana hidhachiisaa jira jedhaati faannoon maaliif halkanii guyyaa iyyiti maaliif boosii dubbiin itti jabaachuudha akka jarri barbaadan sanatu ta'uu dide. Dhumarratti anneen gadda dubbadheen ture akkuma dubbanne dubbii keenya masmaraan nuu deemaa jira. Namicha mirata aabimoo maal naan jettan sana seeratti dhiyeessaa namicha mirata aab jedhanu maqaa qeesummaatiin maqaa daaqontiniitiin ummata burjaajessu amantii da'oo godhachuudhaan lola labsuu irratti kissii bana jennee ajaja dabarsine faannoo jabeessuudhaaf lolaaf amantaaf amantii jidduutti kaasee Itoophiyaa yookiin biyyattii diiguudhaaf halkanii guyyaa lola kaasuuf nama hojjetu amma mammariyaan irratti bahee waamichi kissiin irratti banamee jira waan gaariidha. Akkana biyya seera qabdu irratti abbaan argee fixxee dahoo amantii godhatee lola amantii labsuu hin danda'u. Kanaaf namichi mirataaf jettanuun dahoo amantii godhatee amantii ortodoksii fakkaachuudhaan faannummaa Itoophiyaa yookiin Addis Ababaa keessatti lola kaasuudhaaf halkanii guyyaa hojjetu kun to'annoo jala ooluu qaba yeroo dhiyootti murtii isaas argachuu qaba. Lola amantiif amantii kaasuu jechuun biyyattii jeequu jechuudha waan qallaali miti hidhamuu qaba jabaadhaatii murtiitti dhiyeessaa isiniin jedha Dr. Abduseen keessan jabaadhaa galatoomaa laayik sheer gochuun dagatina.